Cheetiin godhanneef malee sida. Yoo ashama harka fuula ilmaan Oromoo jirra jirtu lola Itoophiyaa keessatti PPV itti deemaa jiru irratti namni keenya baay'ee rakkachaa jira kana deeggaraa san deeggara maal kana ilaalchiseetiin fakkeenya tokko isinii kanna ati jiraata mana wayii qabda ni jiraata ollaa qabda ollaa bitaa mirgaa qabda ollaan bitaa kun sirraa achi fagaateera duraa wal dhabdanii turtanii garuu amma immoo wal dhabaan jirtan jireenya isaa jiraachaa jira sirraa fagaateechi ollaan mirgaa kun ammoo duris wal lolaa turtan ammas wal lolaa jirtan ammas lolaa jira jechaan gochaan simiidhaa irra ta'a kana isaan lamaan san deebi'anii ofii wal lolan yeroo isaan lamaan wal lolan ati kam deeggarta gaafiidha kan sirraa fagaatee jiru san immoo kasin lolaan jira kanaan noota keessaa jiraachaa jiru moo kasiroo isaan jirre moo ollaa keetii kaya si dhiyaatu kayroo hundi sitti tokko simiidhaa jiru kana kam si hojjaa kan keessa kam deeggarta kan mamma si jiru firaadhaan sitta jechuu diina yoo deeggaruu taate ollaa kee kaduraa wal dhabbii qabdan kaammoo lolaan jirre kasirraa fagoo san nin deeggara yoo jette ni fakkaata ammoo isa sanii inni san diina kiyya ture kana waliinin isa san irra duulaa jettee yoo kana ollaa keetii ka yeroo hunda simiidha amma wal lolaa jirtan kana kasimiidhaa jiru yeroo ammaatti yaaddoo sitta haa jiru kana wajjiniin saniin lolaa jechuun ni fakkaata maal jechuudha asirratti bakka lama baafnee ilaaluu qabna fakkeenyaaf namoonni warra nurraa fagaatee jiru sanis hin deeggaru sanis diina keenya kunis diina keenya tokkollee nuuf biraa miti diina isaan lachuutu hin deeggaru kan jedhu okkeedha rakkoon qabu na biratti kan ammoo san deeggarraa kanurraa fagoo san diinni diina keetii fira keetii ka amma nurraa fagaatee jiru kan lolaan jiru san yoon deeggarallee saniin deeggara yoo jeellee rakkoon qabu kun lamaan yaanni kun lamaan fudhatamanii qaba akka yaada kiyyaatti jechuudha garuu ammoo isa kanaan deeggaree inni san kalee diina kiyya ture kana waliin saniin lolaa yoo hojjettu taate ati hay diina si rukutaa jiru si miidhaa jiru ka dirqina jala poolisiin jiru afaan kee balleessuu barbaadu namni tokko tokko maal jedhu seeta TPLF kalee miidhaa ture TPLF hin barbaannu jechaati mootummaa kanaa wajji dhaabbatan namoonni akkanaa kun namni jalqaba mootummaa tana deeggaru malee warri mootummaa bira dhaabbatee TPLF irra jiru kun namni jalqaba mootummaa tana deeggaruu ture malee namni duraan mootummaa tana hin deeggarre lola kanaaf jecha isaan bira dhaabbatu yoo namni biraa isaan lole nama ati loluu jirtu tokko nama ati hin feene ka simiidhu ka gochaan jechaan simiidhu ka hojiin simiidhu ka maqaa kee balleessu ka biyyatee balleessu irratti hojjetu tokko ka wal lolaa jirtan tokko ati akkamitti deeggarta namni biraa dhufee yoo loleen guusa keeti san deeggaruu fi dhiisuun ajandaa biraati san deeggaruu dhiisuun mirga qabda yoo deeggartallee no problem maaliif yeroof deeggaruu dandeessa diinni diina keetii fira keeti garuu ammoo namoonni mootummaa kana morminaa mootummaan kun oromoof hin ta'u jecha deebitanii immoo mootummaa kana wajjin naannoo takka naannoo xiqqoo kophaa jirtu uummata miliyoona uummata miliyoona jaan caalle san irratti mootummaa wajjin duultan hin qaanfattanii bar mootummaan kun isuma simiiru jiru bar isuma hacaaluu hojjiisee isuma juwaarfaa kaafaa dhaabbata warra karaa nagaatiin dhaabbata qabsoon ijaa hooggantoota abaa meeqaatu hidhaa jira ammaan kana isaan kana hidhee warra akka fedhe si godhaa jiru oromiyaa saamaa jiru oromiyaa gurgurachaa jiru lafa oromoo jiraachire akkamitti jara kana deeggartee jara si tuqaan jira kasirraa fagaatee jiru